namni jiru amma godin horroo guduruu jedhamu kana fa'aa bakka fakkataan fa'aa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru, manguddoon hin jiru, abbaan qabeenyaa hin jiru, qeesiin lubbuu qabu hin jiru. Dhabamsiisanii jiran. Shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti. Shawaa bahaa kana amma dheengadda gadaa tuulama takka ni maxxansaa turre gargariimi. Manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii gurguddoo meeqaan alaak ta'e beeke. Kanaaf ijoollee amma saawud arabiyaa garee tokko rabbashtu kana wani kollektiif teraappii bara akka biyya akka uummataatti wanni nuti keessa deemne. Mirqaana oowwaa kuma lama kudha saddeeti san keessa balaa hamaa ajjechaa caaluutiin samiitu itteen wanni nu keessa turre ijoolleen gaaruftee xiqqashoo ekspress gootu biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroomtee bara ilmaan teenya biyya arabaa keessa ta'ee aara qabdu hoggaa baatee asirratti hoggaa dubbatte understand godhuun barbaachisaadha. Understand garuu bilchina qabdu ijoolleen tun ijoollee magaalaa keessa deemtee waa haasoo itti nu galaaltan machuuritii siyaasaa isiin qabdu ani nama siyaasa qortu saayikoolojii uummataa amma tokko ni ilaala politikal saayikoolojii isaa osoo mola raabsitullee bilchina siyaasaa qabdi ijoolleen tun. So isin warri asaba baatan kun arrabsuuf xiqqeessuu osoo hin ta'in suuta riichaanaliin inerjii isaanii riichaanal godhuu qabnu gara poozitiif ta'etti suuta xiqqeessuun hariiruun maaliin osoo hin ta'in taphachiisaa kamma dooftorii fi sheetichi fa'aa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaa itti himaa suuta deeffannaa. Deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa. Oromoon wal'aansa barbaaddi. Oromoo tana wal'aanni bara madura. 91 caba guddaa ture Oromoodhaaf. Injifannoo guddaa ture caba guddaa ture. Sabboota namuu 91 leencoo lataa 91 soojoo Ahmad diidama Oromoon tu jira keessatti. Sabboota 2012 irraa kaafnetti wal'aanni Oromoo tana akkuma haakimaatiitti akkam goone kollektiiv self esteem namni isinillee dargaggeeyyii malee bara sana immoo gamana taasisaa dheeyitee Minnesota kana keessa. Oromoon faayidaa qabdu, Oromoon waliin taatu, Oromoon tokkummaan qabdu maal akka amma agartan kanatti Harargeen gosa adda addaatti, Arsiin gosa adda addaatti Wallagga maal kan ture. Suutuma waan irratti wal ta'uu baannaan taakalee isaa jenneeti qophii afran kalloo, qophii haala biraa, qophii sochii bacaatuu lamaa taabaalee osoo jennu muuziqaa hacaaluu faanii dhufeen wargaa suuta dubarree Oromoo wal'aanee jiru. Wal'aanamuu qabu uummanni kollektiivii wanni isaa akka deebi'uuf. Amma caba hamaa keessa seenee Oromoo waggoota dabre kana. Amma suuta deemsu jirra. Suuta wal'aanaa deemaa jirra jechuudha. Ni wal'aannaa ijoollee gorsa qofsoo hunda ni walaa deemna. Okay, Jowaar hedduu galatoome dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee TikTok kanatti sarkamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee saa warri paarlamaa warri caffeedhaa warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti so aangoo hin qabne warri biyya keessaatis si dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoo hin qabne hedduu galatu. Inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessaanis nutti barreessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jiranii orroo kiyyaatis Singabuuza Siraaj Sabaa itti fufii Jaal Ibsaa itti aantaa marga itti aanaa akkasi kallattiidhaan itti hafuuf nuun isiniin jaa beekaa ergadhumee beekaa barbaadeetiin si dhabe baay'ee ulfaate namni hin jiru amma godin horroo guduruu jedhamu kana fa'aa bakka fakkataan fa'aa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru, manguddoon hin jiru, abbaan qabeenyaa hin jiru, qeesiin lubbuu qabu hin jiru. Dhabamsiisanii jiran. Shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti. Shawaa bahaa kana amma dheengadda gadaa tuulama takka ni maxxansaa turre gargariimi. Manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii gurguddoo meeqaan alaak ta'e beeke. Kanaaf ijoollee amma saawud arabiyaa garee tokko rabbashtu kana wani kollektiif teraappii bara akka biyya akka uummataatti wanni nuti keessa deemne. Mirqaana oowwaa kuma lama kudha saddeeti san keessa balaa hamaa ajjechaa caaluutiin samiitu itteen wanni nu keessa ture. Ijoolleen gaaruftee xiqqashoo ekspress gootu biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroomtee bara ilmaan teenya biyya arabaa keessa ta'ee aara qabdu hoggaa baatee asirratti hoggaa dubbatte
understand godhuun barbaachisaadha. Understand them. Garuu bilchina qabdi ijoolleen tun. Ijoollee magaalaa keessa deemtee waa haasoo itti nu galaaltan. Machuuritii siyaasaa isiin qabdu ani nama siyaasa qortu. Saayikoolojii uummataa amma tokko ni ilaala. Political saayikoolojii isaa. Osoo wal arrabsitullee bilchina siyaasaa qabdi ijoolleen tun. So isin warri asaba baatan kun arrabsuuf xiqqeessuu osoo hin ta'in suuta riichaanaliin inerjii isaanii riichaanal godhuu qabna. Gara poozitiif ta'etti suuta xiqqeessuun hariiruun maaliin osoo hin ta'in taphachiisaa akkuma dooktorii fi sheetichi fa'aa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaa itti himaa suuta deeffannaa. Deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa. Oromoon wal'aansa barbaaddi. Oromoo tana wal'aanni yeroo amma dura 91 caba guddaa ture Oromoodhaaf. Injifannoo guddaa ture caba guddaa ture. Sabboota namuu 91 leencoo lataa 91 sooja'u ammatti 20 Oromoon tu jira keessatti. Sabboota 2012 irraa kaafnetti wal'aanni Oromoo tana akkuma haakimaatiitti akkam goone collective self esteem namni isinillee dargaggeeyyii malee bara sana immoo gamna taasisaa dheeyitee Minnesota kana keessa. Oromoon faayidaa qabdu, Oromoon waliin taatu, Oromoon tokkummaan qabdu maal akka amma agartan kanatti Harargeen gosa adda addaatti, Arsiin gosa adda addaatti, Wallaggaan maal kan ture? Suutuma waan irratti wal ta'uu baannaan taakaalee isaa jenneeti. Qophii Afran Qalloo, qophii Alee Biraraa, qophii sochii Bacaatuu Lamaa Tabaalee osoo jennu muuziqaa Hacaaluu Faanii dhufanii wargaa suuta deemanii Oromoo wal'aanee jiru. Wal'aanamuu qabu uummanni kollektiivii wanni isaa akka deebi'uuf. Amma caba hamaa keessa seene Oromoo waggoota dabre kana. Amma suuta deemsu jirra. Suuta wal'aanaa deemaa jirra jechuudha. Ni wal'aannaa ijoollee gorsa qofa hunda ni wal'aa deemna. Okay, Joara hedduu galatoome dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee TikTok kanatti sarkamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee saa warri paarlamaa warri caffeedhaa warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti so aangoon qabna warri biyya keessaatis si dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoon qabna hedduu galatu. Inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessaanis nutti barreessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jiranii orroo kiyyaatis Singabuusa Siraash Sabaa itti fufii jaalibsaa itti aantaa marga itti aanaa akkasi kallattiidhaan itti hafuuf nuun isiniin jaa beekaa ergadhumee beekaa barbaadeetiin si dhabe ayyee ulfaadhaa galatooma Jawaaratis ulfaadhoo galatooma ni judditti argamtee ibsanuu kennuu keetii fi gaafiiwwan qopheeffadhe garri caalu gaafatameera garuu gaafiiwwan hin tuqamin xiqqoo kaaseetiin itti gaafachuun barbaada jalqaba irratti waa'ee mooraa qabsoo Oromootiin wal qabatee gaafii gaafachuun barbaada 2019 I think akkasumatti fakkaata gaaddisa Oromoo tokko hundaa'ee ture achi booda immoo bittinnaa'e achi as qabsoon Oromoo mooraan qabsoo Oromoo hundi kan garaa qabate dhaaboleen siyaasaa hundinuu kallattii garaagaraatiin yookaan ammoo ilaalcha garaagaraatiin kan isaan deemaa jiranii kun Oromoo akka inni walitti mooraan Oromoo maaliif itti tuuti? Abaabonis, Kaafaa'onis, Waboonis, Kabiraatis kan inni qabsaa'uuf Oromoo bilisa baasuuf qabsaa'aa jira. Garuu ammoo kallattii garaagaraatiin kan isaan imalani. Maaliif itti tuudidee mooraan qabsoo Oromoo maaliif kallattii tokko baachuu dide kan jedhudha. Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kaasteertaa irra deebi'u gaafiin biraan kan kaasuu barbaade Oromiyaa keessa Reuters 24 Februaarii keessa gabaasa tokko baasee ture. Iskuwaadii ajjechaa tokkotu Oromiyaa keessa jira. Koree ajjechaa Oromiyaa kan jedhu baasee ture. Ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu isaantu ajjeesee ajaja akkaataa itti ajjeefaman tokko lafa kaa'ee ture gabaasan dubbiste jedhee yaada. Amma dhiyeenya kana maafiyaatu dhufe. Maafiyaan Adaamaa, Shashamannee, Shaggar, karaa Dirree Dawaa fi karaa Harargee fi karaa Adaamaa Jimaa dhufu kana eegee warra karaatti bututu dhufe. Hariiroon gareen kun lamaan qabu maali? Akka Reuters gabaasetti hooggantoonni
Korea jecha Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee Waluu Abdii Araarsaa Mardaasaa namoota kanneen of keessaa qabaa jira. Hariiroon isaan qaban maali? Gaafiin dhumaataan si gaafachuu barbaadu dhimma Wallaggaatii fi godinaalee naannoo Amaaraatiin waldaangessanidha. Naannoo kana keessatti azaaba uummanni arge azaaba gosa lamaati arge. Tokko waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waraana geggeeffamu. Kun ammoo waraana mootummaan hidhachiisee gara warra faannoo jedhamu kana jedhaniitiin ijaaramanii dhufanii uummata buqqisanii. Dhiyeenya kana yoo argitee jiraatte xalayaan isaan komishinii marii biyyaalessaa warra bilisummaa hundeesseef isaan barreeffatan aanota godinaalee Wallaggaa irra aanaan 20 godina addaa ta'ee nuuf hundaa'u jedhanii kennitanidha. Aanota kanneen keessaa uummata guutumatti akka jechuun danda'amuun buqqisaniiran. Dhimma kanarratti ejjennoon ati qabdu maali? Furmaanni ati keettu maali? Uummanni qe'ee irraa buqqeera, oomisha hin qabu, hundinuu shaambuu fi harki guddaan shaambuu fi magaalaa Naqamteetti buufata konkolaataa keessatti guddataa jirti. Ijoolleen haadha abbaa hin qabne. Kan biraa dhimma milishaa Oromiyaati. Oromiyaa keessatti kanaan duraati waan tokko kaasteerta. Oromiyaa biyyattii san keessatti namni aangoo qabu milishaa fi muummicha ministeeraati jetteerta. Amma milishaan biyyattii keessatti abbaa fedhe mataa facaasaa, abbaa fedhe ajjeesaa, mallaqa barbaade namarraa guurata. Kafaltiiwwan nagahee seeraa hin qabne kan milishaan qotee bulatti qabatee irraa fudhatu lakkoo isan qabu. Dhimma kanarratti hoo maal jetta? Aangoo kana eessaa argate? Galatoom ulfaadhu. Okay, galatoomii ibsa. Galatoom ulfaadhu maamee keenya akkasuma Jawaar carraa kanaa kennitanii gaafii asii dhiyaachuu xiyyaa fi galatoom ulfaadha. Gaafii haga takka lama sadii takkan qaba. Gaafiin taan takara keessatiin warra biyya bulchoraanitti dhuftee Jawaar dhibbaan dhibbatti fannoo deeggaraa fannoo wajji jiraa. Inni dubbii tana sirrii gaafadhuu jedhanii waan kanarraa isa akka ibsan kan nuti deeggartamu hin deeggartu. Inni itti aanu immoo kun gaafii mataa kiyyanatti ta'e haalli yeroo hunda bulchiinsa sirna Itoophiyaa kana keessatti magaalaan naannoo Oromiyaa malee federaalin jiru. Waan kun akkami federaala Itoophiyaa kana keessatti federaala ta'uun naannoo Oromiyaa keessa qofattiin tun ija siyaasaa tamiin laaltaa ati jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo waa'ee ijoollee bosona jirtu sanaan wal qabatee ijoollee tana hagam takka deeggarta. Komii irraa qabdamoo deeggarta. Ammas ijoollee tana keessatti waa lamaatu ta'aa jira. Ijoolleen tun hoggaa ganda tokko qabatte ganda qabata saniin haadhotii teenyan ililchaa jettiin. Ganda san keessa guyyaa san ulti malee guyyaa lamaffaa karaa caakkat deebiti. Mootummaan ganama siittuu ililchee haadha teenya tana ajjeesa. Waan kana hoo akkamiin laalta? Gaafiin tiyya tana sadeeni carraa walii kaninee wal jala osoo buunee bareedaa jechuu barbaada. Galatoom ulfaadhu jawwee. Ayyee galatoom ayitiin deebisu na fakkaata. Markaan ni bu'e. Okay, deebisi bakka. Sadeen bakka deebifte jee yaade. Dura waa'ee gaaddisaa wal qabatee fi mooraa qabsoo ni ibsa. Je'umsi waan amma kanaa qaba. We're moving from liberation movement waggaa 50 sochii liberationiiti. Gita gittaa warra biraa irratti godhaa turre. Amma we're moving to democratization. Mirga walootiin qabsaa turre duri. Amma mirga walootis jabeeffachaa mirga namoota dhuunfaa. Gaafii nama isin kaasaa jirtan bar gaafii nama reemu jimaadhaan wal qabatee saamichi gibiraa adda addaa kun wal qabatee gadi nagee wal qabatu kun namoonni Oromtichi fi Oromtichi akka dhuunfaatti dur Oromoon waliigalaatti qabsaa turre. Amma Oromtichi akka mataatitti mata mataatti mirgi isaa eegamuu qabaa wajjau irratti kan socho'aa jirru. Mooraa isaa deema. Akkuma reefu hin jee jaarmee xiqqaa jira lakkoo isaan wal wannaan ni jira. Amma immoo amma reefu filannoodhaan isa nagaasee nagaafatee ture kaaba. Filannoon kunis gaarii maal godhaa? Clear godha amma. Babargaafataa ture namoonni adda addaa fi jaarmeen adda addaa. Amma Oromoon bakkuma lama jirti. Bakka lamatti adda qabdi. The haves and the have nots. Warra aangoo qabatee sirna kana fufsiisuu barbaaduu fi lakki jijjiiramni dhufuu qabaa warra jiru qofa. Amma bakka lamatti adda jirti jechuudha. Sirna kana tufufsiifnaa akkuma jirutti Oromoo ajjeesaa nyaataa itti hafuufu nyaatuun ajjeesuus Oromoodhaa itti hafuufu lakki Oromoon kan qabsoo isa kanaaf miti nagaan baatee galuudha qabdi ooyiruu irratti dalagattee saamamuu qabdu kan jedhu
bakka lamatti dabalee jira jechuudha. Mooraan kun of clearly addan bahu waliin haasa'in wajji jiraata. Haa ta'u garuu kana clear dibeetiin gara lamatti bahuu qaba. Warri qabsoorra jiru irra jireessaan wal qoqqabnaa mariilee hedduus ni goona sun isin yaachisin. Akkasuma itichaa jirra. Isinitti amma duras akkuma godhaa akkamatti gargaarsaatuma waan humne ammas uumaa deemnaa jechuudha. Waa'ee gaaddisa. Waliin mari'atee wal falmee furmaata haa fidu jedhu ture. Murni aangootti ol ba'e garuu olaantummaa murna tokko olaantummaa nama tokkootiin hunda cafayinee deemna jedhanii deemnee hin taane deebi'anii dhufan. Deebi'anii dhufanii kan dhufan garuu teessee waan kadhatteef manguddoo waan itti ergatteef rabbi waan itti kadhatteef miti. Uummata gurmeessitee uummata dammeessitee harka hoggaa mijeerte jechuudha. Sani kan deemaa jiru. Ka horee nageenyaa jedhamu sun horee nageenyaa maqaa xahaaraati. Maqaan najisaa maafiyaadha jedhama. Horee nageenyaa caffee irraa kaasee federaal irraa kaasee hanga gandaatti jirti. Sun maqaa innidhaati maqaa dura qabatan. Maqaa xahaaraa jechuun maqaan najisaa kan jechaadhaa kun maafiyaadha jechuudha. Maafiyaan amma dhibba 20 jira san keessa bakka akkatiin fayyanii jira jechuudha. Bar waniin hangammaa waan isaan godhan keessa isinii bar baay'ee xiqqoodha. Waan nama jibbisiisu waan fokkisa. Gareen kun yaada adda addaatiin ka'e humna akkamtu keessa ture warra abaaboo keessa ture qabsoo kana keessa ture achi keessa wal madeesse haaluu wal ba'uudhaaf mootummaa galee jira. Warri haala kanas ture biyya keessas qaacee katti bakamee jira. Warri immoo wayyaanee jalatti nama ajjeesuu barate kanaatu wal gahee amma fakkeenya warra gurguddaa fudhatte araarsaa jechuun araarsaa marsaa jechuun nama mujrima gara jabeessa gaafa wayyaanee nama fite yoo yaadattan gabaasee duraa nama kana guyyaa ximqataa ijoolleen afaan sirbaatiin mootummaa irraa sinaan ijoollee amma 14-15 shukutii danda'e ajjeese. Ji'a tokko booda makiinaan ijoollee isaa irra deemee jala ajjeese. Nama rabbiinuu barsiisuu dadhabee jechuudha. Mucaan amma booda hin hime gurbaan nama burraaruu irra jiru baay'isaa jedhamu sun nama zaban wayyaanee nama fite nama inni jedhee amma immoo burraayyuutti kan inni lakkaa'e nama 57 irraan ga'e kan inni gafarsatti nama gate. Isaas rabbiin ijoolleedhaan miidhaa hedduu irraa ga'e irraan baratiin jechuudha. So warri wayyaana keessa muuxannoo kan jira. Hammoo akka Abbabaa Garasuu fi Haayiluu Gonfaatii fi ijoollee hedduu tokko galamsu jiru tokko Birisaa Booyidoon maal jedhan tokko ijoollee abaaboo keessa tuttuute kanaa jira. Kan abaaboo keessatti hijaa maaliif abaaboo keessatti namni ol miidhuu ture beekta. Dhugallee qabne tokko tokko garuu abaaboo keessatti namni tokko isin hidheef deebitee ijaa san uummata irratti ba'uu qabdu. Warra akkanaa kanaan wal ga'ee warra dhiiga namaa barate kanaan wal ba'ee uummata shifin godhaa ture. 2019 irraa kaasee wanni kun 2018 irraa eegalee kan dhaabate 2019 irraa hanga 2020tti sirna tiisuu irratti sirna kana tursiifneeti abaaboo yoo dhufte nufitti dhabamsiisuu qabna. Qabsoo Oromoo yoo dhufte kanaan irratti dalaguu turan irra caalatti seekuriitiidha dalaguu turan caasaa mootummaa keessa ijaaramee beeku. Fakkeenyaaf ajjechawwan godhamu kana hunda poolisii ajajjan poolisii itti fayyadamanii poolisiin wardiyyaa isaan ajaati isaanii dhaqee ajajaa jechuudha. Takka odeeffannoon taane poolisii kanneen nama ajjechisaa turan. Kuna adiidamee nama booda eegalolli Tigraay qabbanaa'ee xiqqoo haara galfatan booda yeroo warra Tigroota Tigroota san maallaqa meeffatan. Abbootii qabeenyaa jeneraaloota Tigraay kana ukkaamsaniituma kadheessees kubbaaniyyaa irraa saaman. Tokko bar kubbaaniyyaa saame mucaan tokko mucaan gabaabaan tokko kubbaaniyyaa guutuu fudhate. Akka amma maallaqa san barataniiti wal ga'uu dhiise maallaqni Tigree irraa hatan. Oromoo gaggara galfatan boo. Oromoo gaggara galaniiti. Amma dhiifama gaafachuu barbaadu uummata wallaggaa I didn't know how bad it was. Loqoda laalanii Matawaqaan immoo wallagga taanaan waan biraati. Matawaqaa laalanii loqonni bakka biraa taanaan wallagga taanaan amboon dabarraan qeeraa siitaa jechuun burraayyuutti. San booda naggaadee kana wal ga'uuti san booda shawaa keessa ganda baratti kana nyaatan ture. Bal'ifatan shawaa kan waliin gahan diriirfatanii amma albuuda
Benshanguli, Guji, mal kana keessa jiran jechuudha. So maafiyaan sun amma yoo si jeeftes biyyaa jecha mootummaa jecha 2019 hanga 2020 mootummaadhaa jecha aangoo jecha si jeeftu turte amma aangoo miti. Amma tiyyaan na baasii maallaqa si saamuudhaaf si jeefti jechuudha. Amma immoo dura shawal xaara ta'ee galtu malee amma godina hundarratti caasaa diriirfattee jirti. Ijoolleen wajjin qabsooyite dhibeetanii wanni waraabessi foon namaa gaafa mi'eeffate harreen nyaatu. Kana dhageessanisa? Waraabessi foon namaa mi'eeffannaan foon harreen nyaatu. Ijoolleen amma nu wajjin qabsoo ijoolleen takka jara kana wajjin maallaqa saamu achirraa nama jeesu kanatti waan mi'eeffatteef bar ijoollee sabboontota turte hedduu amma kana keessa seenee jiru. Cinaa gorsuu jirra, cinaa adabu jirra bifa adda addaatiin jechuudha. So bifa kanaan ka deemaa jiru. Dhimma wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame ka jiru. Wallagga keessa Amaarika dur jiru jira ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiin. Wallagga kun dachiinsaa gabbata waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san Walloo irraa bakka adda addaatirraa naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifame. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pireezidantii ta'e Harargee irraa namni qubsiifame. Amaaraa kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkataan kun faallaal mana dhugaa namaa walii dho'isuun wakkachuun barbaachisu waan isaan Amaaraa godhan. Lafarraa duuwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaaruudhaaf. Lama Amaaraa kan dallansiisaniit maal jeniin hidhadhu dho'isatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhadhaa ofirraa dhoorgaa shanee jeniin. Dhiirti Amaaraa dubartootaaf ijoollee naannoo Amaaraatti baqachiifattee deebitee mootummaan geggodhee hidhachiisee lola seenan. San booda hoggaa lolli Tigraay dhumee Bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa walitti gimjettu. Amaarumee hidhachiisan kana Oromoodha jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinonni tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakayaan humna dhukaasa jallisee ijoolleen irratti meeshaa gurguddaa dishqaan ganaa fudhatamaa hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali? Kana jala mul'isanitti hima. Naannoo sanitti akka walqaa'iitiif agadee kana godhanii Oromoof Amaarri waluma ciraa akka deemu barbaadan. Gaafii amma galchan itti jettu. Gaafii galchuu rakkoo irraan qabu. Gaafii nagaan galchinaan. Annama nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo jee hanga muradheetiin fudhatan jenne rakkoo hin jiru. Garuu gaafii kaasuu miti amma rakkaa jiru. Gaafiin sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisanitti ummata nagaa wajjiyyuu adda baasaniit gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Fakkadaaf as ka hidhachiise bar fakkadaan faan harka kanneen jamii amma deebi'ee guduruu wajjin isin maxxansaa tureemi guduruu wajjin Amaaraa dha'u jira achi Amaaraa lolu jira akka waan gaarii haasa'anii bara eenyutu Amaaraa nu dhayaa jeen shiftaan jiraannaan mootummaadha raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira inumaa waan bakka waan sabaa qabdu ka seenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa irratti himamaa jira. Ati ta'uu ni dhaabdee taatee giddaa ayyaana asa koof diimaa irratti gaafii akkasii kaasisuu barbaadu bara. Hanga wanni itti hanga ganda maamee faana faatti hanga machaaraa gubbaatitti furuu barbaadan. Kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosuu barbaadan ka jiru. Faannoo deeggarsa ka jedhan. Ani nama qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu nam qawween akka siyaasa teenya keessa baatuun barbaada. Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yerratti ni gaafan baardaar dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargaggoota wajjin godhe hoogganoo isaanii wajjin godhe deebi'ee gabaasaan deeyise. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan walitti bu'a. Kun biyya diigaa saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee Oromaadhaan waan sangadaa turreemi. Mariin Oromoo Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba jenne ni dhaabsisan boo. San qofaa miti.
Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraaloota mootummaa sarara fincilan federaalaa Ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa, Tafarraa Maammoo, jeneraal Kamaal Galchuu, jeneraal Haayiluu Abbabee. Jeneraal federaala godhaa maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uummatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaa irra Ramadan. Diizaaster wanni osoo fidanii beekna. Amaarra eenyu Ramadan? Asaaminoo Ramadan. Ana Asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoos illee akkasiin jeen. Abii kallattiidhaan itti bakka warqinaaf lammaan jiranitti. No, gaafsan ati siyaasan beektu. Asaaminoo waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion. Takka takkaan beekan turan. Hogganoonni Amaaraa san wal fixuu deeman takka takkaan qaban turan. Siyaasaa shiraat deemna. Ijoolleen sun daa'imnatti keessaa waan dhufteef wanni hundi waan daa'imnattiidhaan hojjetamu itti fakkaata. Sanboota kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lola geessan. Guusa hoggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana benziila irra facaasan. Ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sana haasaa turan waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuun keessatti Wallagga Shanee. Tigreen guutuutti juuntaa. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna mallakkatti isin deebifne janiin. Reactionary nationalism samiidha kee jechuudha. Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaa dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Aguma qabbanaa'ullee neeyne. Fireechallee ittiin garsiifne hoggaa kurbaadhaan. Taphni akkasiin jiru siyaasa keessa. Bakka ijoollee Amaaraa kana buusu alaala. Danfisanii waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii. Lola Tigraay asii wanni irraa deebite kana. Shooroo irraa deebite kana. Milishaa Amaaraa 70,000 keessa ramiim ta'ee ijoollee. Kilaa 100,000 hidhachiisan. Aboora bijaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa. Kalee kun diina jettee itti bobbaafte dhiiga waliin nayitee osoo dhiigni sun qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammatta inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraaloonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful. Suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif. Somaalee, Affaar, saboota suuta gara kaanitti deema. Confidence kennuudhaaf. This political management. Isaan garuu security mattee ni yan. Maal qaban? Dhaqanii tiikaa jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan koolkilaa 100,000 kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyoom walitti qabna, olloom walitti qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Suudhaaf sotaadha warri kaaba Oromoo sotaadha waan namni hundi qabu. Akka itti nu qabanneedha. Akka itti nu qabannuudha. Akka amma bifa deemaniin taanaan Oromoo fi millee miti faannoon kuni akka bifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha. Oromoo fi sodaa. Olaanoo. Saba olaatiin bar Oromoon qiimaa miidhamne. Lolli makoon qabu hajannuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos olaas tibbee laffis hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif ni hin beeka. Useetuma bobbataa rabbi dhabama isin haa godhu jee abaabuu barbaadu. Dubbisuun barbaada. Opshina siyaasaa itti garsiisuun barbaada. Maaliif opshina qawwee abiyyitti agarsiisee jira edda layne suni. Naannoo Amaaraa kana waliin firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni oolaa Tigraay faannoo biyyatuma tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaadda. Mootummaan hoo ka godhuu danda'u. Kan mootummaan firoomsee jara waliin firoomsuu dalagaa mootummaadhaati. Firoomsee jiru already. An kadin jechuu jiru. Hooggansi siyaasaa kan Amaaraa ka Tigree ka Oromoo kasoo malee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliifi waliin baduudha fitti.
Gaafa qeerrootti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoo qofaatti akka kuffisuu danda'u ni beekna. Maaliif Amaarratti riishaawut goone? Maaliif Tigraayitti riishaawut goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiitii bar. Gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan fudhannu. Kajjeeftaniif gumaa isin hin gaafannu. Ganda keessan isin jalan dhufnu. Benneetii bar bilaashitti qulfii gatti kanname. Jala dhaqe. Okay? So, furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Ola abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan. Kana akkasin laalu gaafiin boodarraas kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaaseen isinii fixa. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa keessaa jira. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'isa wayi. Amma bakka hin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiinsa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda waggaa makalakaan deeme qabalee sun ramiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaami wanni kalatni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliifi mootummaan humna waboo keessaa galeef kabiraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaa'ee bosona gannaqe. Amma hoggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Hoggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jaan. Footoo hoggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qaban kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabdus ni jirti. Kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa walitti buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni ribeelolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakayaatti federaal poolisiitti Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiitti yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jaa humni lolu lama adda addi maarkeetti kilir ta'e beeku maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maaliif humna huccuu adda addaa uffata rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan haa jiraatuu fire. Kanaaf amma ijoollee kana dubbisaa turan eegan deeggarta maxxanse booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa wajjin loluu feetan rakkoon qabu. Garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatiitti guduruu saniin deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan fayyadu. Lammaffaa waan lama dhaabuu qabdu ijoolleen gara lachuu jirtu. Marroon faanis ijoolleen tun isaan galte mootummatti galte maatii isaanii adamsuun sirrii miti. Ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte. Sirrii miti wanni amma goggodamu maatii ijoollee galtee karaa dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galte tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte jedhanii fixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen turis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fixaa deemnu gamma. Okay, galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiranitti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggoree dhoofkocha jennaa namoonni gaafii hin gaafatini warri akka jaalalloo yoomi abbaa firaa fi karrayyuu gaafii yeroo gaafattan gaggabaabsaa namoonni birallee namoota baay'ee waliin gaafii gaafatu barbaada waan ta'eef daqiiqaa gaggabaabsaa kallatti maanii eenyu jaalala dura seenatti fakkaatee daqiiqaa tokkoo fi waan akkasii hedduu gaafii barbaadu gaafa. Galatoomi Aslii Dr. Aslii akkasuma Abbajaawar Jawwee baga karaa karaan nu dhuftan akkanatti karaa Oromoon ooltuun rakkoo Oromoo dabarsuu gaariidha ulfaadhaa jedha. Ani yaadni gaaffiin qabu tokko
Daangaleen Oromoo kun moo'aanidha siyaasatti fayyadamaa jira. Baalli akka jirtus if kennamtee Harargeen akkasii naqabaa jira hin dhagamu. Ammoo asli. Jechuun akkuma waliin beeknu nuti agartee warri daangarra jiru kun akka malee miidhamaa jirra. Baale waggaa 20 dabre kanaa fi miidhama hamaa keessa jirti. Somaaliidhaan saamamaa jirti. Ka haala mijeessu mootummaadha. Hawaasni keenya akka jirutti buqqaa jira jechuudha. Kariiraatii wal qabatee jechuu barbaadeeti. Namoonni waggaa 20 dura buqqaan gammoojjii Baalee kanarraa hanga amma sharaa jala jiranii. Kuni daldala siyaasaati. Mootummaa ka haala mijeessee akka Somaaliin buqqiftee lafa san babal'ifattee alaabaa keessa dhaabbattu godhe mootummaa dabranii fi kan maalleen uummata akka godhaa jira. Wanti kun furmaanni maal jechuu barbaada. Furmaanni akkamitti agartee uummanni kun qabeenya isaan irratti deebi'ee jiruu isaanii itti fufuu danda'a kan jedhu. Because sagaleen uummata gammoojjii akka malee uummata gammoojjii Baalee kun ukkaanfamee jira. Wallaahi namni tokko irraa quban qabu rabbii malee jechuu. Rabbii malee ummati waggaa 20 dura buqqa'e haga har'atti illee sharaa jala jira jechuu. Falli jiru maal jechuu barbaada. Walitti firoomsuudhaaf hawaasa Somaalee kanaa fi hawaasa Oromoo kana walitti firoomsuudhaaf uummanni keenya akka miidhamnee fi maaltu barbaachisa. Akka falatti maalii kan jedhu barbaada. Lammaffaa yeroo ammaan kanatti kan qabsoo Oromoo ukkaamsaa jiru Oromoota keenyaa fi agartee maanguddoowwan abbootii gadaati. Duraanillee warri sochoosaa ture kan adda durummaadhaan sagalee uummata kanaa tahaa ture isaan. Har'a immoo isaantu waan bilisoomne jechuudhaan ka amantaalleen akka amantaa keenya bilisoomne ka abbootii gadaalleen waan barbaannu arganne maanguddoolleen akkasuma waan barbaannu arganne jechuudhaan faayidaa dhuunfaa isaaniitiin sagalee uummata kanaa akka malee ukkaamsaa jira. Fuuldurri keenya akkamiidha qabsoon Oromoo kun uummanni Oromoo miidhamaa jiraachuu agartee wal nu shakkisiisu. Godinaalee adda addaa keessatti Oromiyaa guututti miidhame ajjeefame saamichi gibirri itti ol ka'uun haalli isaan keessa jiran akka malee agartee fokkataadha. Qabsoon hayyootaa fi abbootiin gadaa olamaa'onni keessa hin jirre laata dura deemuu dandeessi. Akkamitti agartee qabsoon kun dura deemuu danda'a kan jedhu osoo silaawwan kana gajjabeessitanii nu agartee ibsitanii. Because yeroo hedduu namoonni adda addaa irraan dubbatu. Olamaa'onni keenya keessattuu namoonni hedduun olamaa'onni bebbeekamooni yeroo ammaan kana rakkoo hawaasaa dubbachuun akka malee itti ulfaatee jira. Akka malee dubbachuufillee fedhiin qabanii. Kanaaf falli jiru maalii jechuu barbaada. Ulfaadha. Thank you. Thank you Jaalallo. Yoo bilaata obsi abbaa firaa kanatti aansu. Gaafi gabaabsa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Jawaar keenya baga nagaan nu dhufte siin jechaati. Ati agartuu keenya yeroo dheeraadhaaf fuula miidiyaa irraas baddee turte. Qabsoo Oromoodhaas yeroo hedduu itti miidhama hedduu turte. Saba kanaaf hidhamaa turte. Saba kanaaf miidhama guddaa keessa turte. Hedduu takka nu galatoomi siin jechaati. Ani gaafii tokko qabadhee dhufe. Gaafiin kee maali yoo naan jette? As naannawaa Finfinnee kana yogguu deemamu naannawaa Maqii irratti qaamni tokko qaama hidhateetu shufeera karaa irratti dhaabee hidhannoo hidhatee qawwee itti aggaamuudhaan karaa irra shufeerii dhaabeetiin maallaqa fidi yoo maallaqa hin fidin lubbuu kan kee dhabdaa jedhaa yeroo hedduu akkasitti akka waraabessaatti karaa irratti adamsaa ture. Qaamni kun eenyu yommuu jedhanii shanee ta'ee shanee Shimallisiitii jedhama. Waan kana akkamitti ilaalta ati siin jechuu barbaadeetu. Galatooma. Roota itti fufi gaafete. Tole galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi Jawaaroo baga wal agarree baga nuu jiraatte ammallee umurii dheeradhu. Angaaffii biraan qabu wanti naan Jawaar gaafachuu barbaadu. Qabsoon Oromoodhaa amma Oromoon quba wal
Midagumti tani sisi Kukakapti Midagumti tani sisi Kukakauti 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 Lingirana ko dafi tisese na mali. Unda bira dafi gawan di dama gedo singal tunjal kabachu da warra kanga di bubuse chuda. लाइव किया से तो बल्ले से तो रبط بالبلا الرابلة से جوالي تينسر بتيو أنا روح كان ركار دي ركاي برادة من سربتي أيوة نف